Akka mooltanii hordoftoonni fi dhaggeeffattoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kam jirtu addunyaa mara warri jirtanii kuni qophii gaaddisa Raabadooriiti. Sagantaa har'aatitti nama sadii taanee dhiyaannee jirra. Dr. Birhaana Masqalee fi Birhaana Masqal Abbaba Sanyii fi ani Darajja Hawaas biyya Ameerikaa irraa. Obbo Nasruu Hassan biyya Neezerlaandis irra dhiyaatanii jiru. Teeknikaan immoo hannu wajjin jiru Abdiil Osmaanidha Siyaatil irraa. Hundumtuu akkam jirtu yennaa. Har'a sababii labsiin qeerroon dabarsee lafarratti amma hamilee guddaadhaan irratti dalagamaa jiru kanarratti mari'achuudhaaf asitti dhiyaannee jirra. Egaa marii kana keessatti wanna barbaachisu hunda hin kaafna. Waayilloonni kiyyaa Dr. Birhaana Masqalee fi Nasruu Hassan baga dhuftanii jedha yooyya. Egaa sumaanii galatoome. Egaasi wanni akka tokkoffaatti wanni kaasuu barbaade amma gaa ummanni keenya egaa wanta amma samoona kana ajjechaa Hacaaluu Hundeessaatiin assassination isaatiin qabee namoonni ijoo Oromoo ta'an hunda mootummaan kun haree mana hidhaatti seensisee ummata keenyas nama baay'ee xiyyitii karaa irratti banee nama baay'ee ajjeesee wanti kun waggaa lamaan darban kana keessa wanni ummanni Oromoo karaa biraatiin obsaan eegaa turetu dhoo'ee qeerroon isaa mamatu doree kara qabsoo kanatti dhufuu danda'e. Egaa qabsoon haraa miti qabsoo waggaa 150 kan gaggeeffamaa jiru. Just qaamuma sanii keessattuu immoo waggaa 5 darban akkuma beektanuu waggaa 7 darban qabsoon qarree fi qeerroodhaan gaggeeffamaa ture. Namoota akka 5,000 ta'anii ittiin wareegamanii namoota 20,000 caalaa han ta'anii hammilli irraa ciramee kan qaama dhabee mada'ee baay'eetu dhiiga baay'ee fi lafeen itti kanfalame. Egaa bara akka biyyaatitti 2010 yookiin akka faranjiitti 2018 irratti wanti Oromoo hunduu ittiin gammadee ilmi abbaa gadaa masaraa mootummaa seenee kan jedhu ture. Egaa waggaan lamaan darban kun waan baay'ee nutti agarsiisee jechaadha. Uummanni Oromoo amma kunoo qabsoo biraa sirna naftanyaa kanaan gaggeeffamu mootummaa kana wajjiniin godhuudhaaf gadi ba'ee jira. Otoo amma labsii amma laffamee qeerroon irratti dalagaa jiru kana keessatti oduu daa'ibin godhin utuu hin seeniin dura wannuma daqiiquma 2-3 fudhadhuutii mee Dr. Birhaana Masqal mee maalumatu ta'e maaliif amma deebinee qabsoo kun amma kana fakkaatutti itti eegaluu dandeenya kan jedhu mee daqiiquma 3-4 fudhadhuutii irratti haasa'e. Galatoomii Darajjee waan kana qindeessuu keetiif atis Nasruu bakka wal argine. Dubbiin ijoon dubbii maaliif qabsoo kanatti uummanni keenya amma deebi'uu dirqame yoo jenne waggaa 2 erga wayyaanii buqqifnee biyya isheetti galchineen booda akkamitti waggaa 2 keessatti sirna nafxanyaatirratti qabsaa'utti deebine jennee yoo gaafanne sirna nafxanyaatitu deebi'ee ta'u aangoo qaban. Mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhee namni haga ammaa shakku yoo jiraate haga ammaa namoolee maqaa Oromootiin yaamaman afaan Oromoo haasaan fuulduratti ilaalee mootummaan kun mootummaa Oromooti. Mootummaa fedhii Oromooti garaadhaa qaba, qalbeedhaa qaba. Birmadummaa walqixxummaa uummata Oromootiif haqa uummata Oromootiif dhaabbata jedhee namni yaadu yoo jiraate torbanuma kana torban darbe dhiifama naa godhaa torban darbe dookumentiin poolisii paartiin biltsiginnaa naannoo Amaaraa baase uummata Oromootii irratti waraana
sanyiidhaan balleessuu akka bane uummanni keenya hubachuu sarara. Duraani xiinxallee akkanatti deemaa jira jenneetu uummata keenyatti. Amma barreeffamaan sanadiidhaan lafa kaawwamee jira warri OPDO keessa jiran. Anamma paartii bilisignaa kana keessa seenan. Uummanni bal'aanis waa'ee kana quban qabne. Wanni nuti as deemaa jiru Minilik, Atsee Minilik. Calqabe galmaan geenya amma yoo now or never yoo amma waraana kan amma fixuu nurra jira yoo amma fixuu baanne gizee biraa fixuu hin dandeenyu jedhanii uummata keenya irratti uummata hin qophoofne irratti uummata silaa mootummaa keenya jennee hundi keenyayyuu warri as keessa jiru hundi keenya mootummaa kana deeggaraa turre uummanni keenya kana hubachuu sarra jira. Oo jennee faana baane tooyi nurratti waraanni labsamee jira. Hanni zamana Minilik uummata keenya ciisanyaa godhe sun sirni sun lafaa ka'ee raawwatee ijaarramee wal ijaaree akka gizee Minilik san qawwee Musgeer fi Albeenii qabateetiin hidhatee ijaarramee miidiyaadhaan ijaarramee siyaasadhaan ijaarramee qaaman ijaarramee uummata isaa dammaqsee jibbinsa uummata keenya irratti ijaaraa uummata keenya irratti waraanni labsamee jira. Kuni uummanni keenya kan hubachuu sarra jira. Labsiin qeerroon godhaa jiru kun tokkoon godhamaa jiru kan ofirraa falmuudhaaf uummata keenya irraa kana dhoobuudhaaf. Literally han ta'aa jiru ifaan ifatti han ta'aa jiru han zamana Minilik calqabee Oromoo balleessuu dadhabne amma hin balleessinaa. Itoophiyaa Amaarota ijaarra jedhanii irratti walii galanii hannu afaan hin jennu odoon ta'in dookumentii barreessanii walii galanii raawwatanii wanna barruura taa'ee walitti himaa jirra jechuudha. Uummanni keenya abbaan biyya warri jaarsoleenis dargaggoonis beekanis wallaalanis kana beekuu sarra jira. Kana dhugaa uummata keenyatti himaa jirra. Tokko kana darajje. Kan lammataa an ta'aa jiru jarri kun sirna Minilik deebifnee ijaarra yoo jedhan wanni isaan yaadaa jiran lafa Oromoo akkuma gizee Minilik san saamuudhaaf qabeenyi lafa keenyaa akka fudhachuu barbaadan akkamitti akka fudhatamu namni keenya hubachuu sarra jiru gizee Minilik san dhufanii raawwatanii uummata keenya lafa keenya irratti ciisanyaa godhan. Amma mooyyuu deebisanii raawwatanii maqaa guddinaatiin maqaa magaala babal'isuutiin akkaataa uummata keenya nurraa fudhachuu danda'an irratti hojjechaa jiran jechuudha. Kana sirriitti uummanni keenya hubatee raawwateetoo kana akkaataa uummanni keenya ofirraa ittiin qolu hubachuu sarra jira. Lammaffaa nama keenya gabroomsuu barbaadan. Nama keenya keessaa beekaa balleessanii nama hooggantoota uummata keenyaa ta'uu danda'u. Han siyaasadhaan hoogganuu danda'u, han qabeenyaan hoogganuu danda'u, han aadaadhaan hoogganuu danda'u. Akka Hacaaluu fa'aa keessaa balleessanii, maseensanii, hiyyoomsanii, cabsanii uummata keenya cabsanii gabbarsiifachuu barbaadan jechuudha. Afaan aadaa isaa balleessanii. Kanaafuu kuni hubatamuu sarra jira. Sadaffaa akkuma uummanni keenya beeku miidiyaa biyya san keessa jiru han harka mootummaa jiru televizyiinii Itoophiyaa waaltaa faana irratti warra baanii uummata keenya irratti dhaadatan OBN an Amaariffaa yoo dhaggeeffattan an afaan Oromoo yoo dhaggeeffattan waa'ee uummata Oromootii miti han himamaa jiru waa'ee sirna nafxanyaa uummata keenya irratti deebisanii ijaaruutu han hojjetamaa jiru maqaa kamiin ijaaranii maqaa uummanni keenya ammataadha jedhan. Uummanni keenya nama ofitti qaba jedhan. Nama ofitti hin qabne qabnaa. Nama hundaa ofitti qabneet ofii biyya dhabne. Aadaa afaan gandaa fudhanneet ofiif afaan keenya dhabne. Aadaa gandaa fudhanneet ofiif aadaa keenya dhabne. Namummaa isaanii fudhanneet isaan taaneen namummaa keenya dhabne. Sirna san nurratti fursiisuu barbaadanii qeerroon labsiin amma inni labse kun. Haan amma inni godhe kun. Labsanii mormachaa jiran kuni nuun ta'u biyya san keessatti Oromoon wal qixxummaadhaan jiraachuu isarra jira. Sirni nafxanyaa gizee Minilik, sirni nafxanyaa gizee Haile Sillaasee, sirni nafxanyaa Dargii jalatti riphee bulee, wayyaanii jalatti riphee bulee ta'u har'a du'aa ka'e kun deebi'ee nurratti hin dagaagu.
kan ofirraa kuffisuu nurra jiran jedhu qabsoon sirna nafxanyaa kun immoo hanjiru biyya keenya keessa. Nafxanyaan Tigraay hin jiru. Nafxanyaan biyya Amaaraa Goojjaamiif Gondar hin jiru. Nafxanyaan magaalota Oromiyaa keessa jiru. Sirni nafxanyaa hin jiru. Magaalota Oromiyaa keessa jiranii fi magaalota kibba keessa jiranii kanaafuu qeerroon qabsoo namni jaame kun kanarratti hundaa'eeti uummanni dura dubbii kana hubachuu isaarra jira jechuudha. Galatoomi. Nasruu kara keessatti deebi'a. Dr. Birhamas Kalsirriitti ibsite gaafiin darbee gaafadhee sumarrattis ati yaada qabdu irratti idaa'itii garuu kanuma keessatti amma irratti amma jennaa dhufutti taasaa deemnu labsuma kana irratti qeerroon maal godhaa jira maal godhuu qabaa kan jedhu irratti ergaa walii daddabarsina. Kana garuu maalumaa fi qabsoo kana keessa keenne qabsoon kun immoo akkamitti hadhaadha'uu danda'a kara lachuutiin jechuudha. Oromoonis akkasitti akka hadhaatti akkamitti argaa sirni nafxanyaatis immoo kuni wanna dhumaa lola dhumaa wanna ta'ee fi akkamitti fudhataa jira kan jedhu fakkii lafarratti argaa jirru. Amma bara TPLF sanii warri jeneraalonni TPLF warra mormii ba'u kana faa maal faa jilbaan gadiidhaa jedhu turanii akka dhageenyutti. Kan amma addadhaa'edha. Ajjeesuudhaaf tokkosaa'edha kan ammaa kun. Kanaan walitti qabdeeti maalumatu as nu ga'e hin jedhu gadda kuma lama sadiitti nu jedhiti karaa labsiisitti deebina. Miyuutii gootee jirta. Darajii hedduu galatoomii akkasumas Dr. Birhaan Masqal. Egaa maaltu garanatti nu deebisee abdiitu jaame. Oromoon gaafa qabsaa'ee qeerroon gaafa qabsaa'ee mootummaa wayyaanee hudhee morma qabu jijjiirama laakkamu tokko lama sadii jedhamu argee osoo hin taane amma jijjiiramaaf haalli mijataan argamee waan jedhu waan san abdii godhateeti kan daandii irraa qabsoo irraa kan mana gale amma abdii santu jaamee Oromootu kumaatamaan hidhame yeroodhuma kana keessatti yeroo rakkoo keessaa baanee hidhamuun ajjeefamuun dhaabbate yeroo jedhamutti jechuudha. Gaafii Oromoon waggaa 150 irratti dhumataa irratti qabsaahaa irratti dararamaa turetu ukkaanfame. Gaafii takka lama sadii waan beeknu wanni deebi'ee hin jiru. Gama biraatiin ammootu qabsoodhuma saba kanaatu nafxanyaadhaan butame. Warri gaafa Oromoon hidhamu, gaafa Oromoon ajjeefamu, gaafa manni hidhaa Itoophiyaa afaan Oromoo dubbatu qarqara dhaabbatanii laalaa taajjabaa turan gaafa Oromoon sadafiidhaan magaalaa Finfinnee keessatti rukutamu warri itti kolfaa ture dhumarra as bahanii karaa Abiyyi kanaan dhufanii qabsoo Oromoo injifannoo qeerroon irratti ajjeefamee miidhamee argamsiisan butanii gara piroojeektii moofaa isa Minilik osoo hin xumuramin isa Haayila Sillaasee osoo hin xumuramin dhaabbatisanii ittiin raawwachiisuutti Itoophiyaa Oromoo fi sabaaf sablammootaaf taatu sun taane Itoophiyaa afaan takkaa, Itoophiyaa amantaa takkaa san piroojeektii san xumuruudhaaf injifannoo kana butanii jechuudha. Kanatu Oromoo dheekkamsiise. Gama biraatiin ammootu jijjiiramni dhufe yeroo jedhamu warra waggaa 27 ummata saamaa, ummata ajjeesaa, ummata basaasaa, gidiraa sabni Oromoo argaa ture hundaaf warra sababa ta'e warra kaadiree mooftuu karaa irraa kaasanii ummata haaraa yaada haaraa qabu ummata kana tajaajiluudhaaf qophii qabu warri harka isaanii qulqulluu dhiiga irraa qulqulluu ta'een naannoon kun gaggeeffama Oromoon hoogganama abdii jedhu ture kunis jaamee kaadireen waggaa 27 bakka yeroo gabaabaafis waggaa takkaafis haa taatu baatii jahaaf bakka itti ruuqamte bakka itti awwaalamte as baatee warrummaan duriisan Oromoo bulchuu yookiin Oromoo akkuma duriisan rukututti dhufame jechuudha. Gama biraatiin ammootu Oromoo fi Oromummaa irratti lolli waraanni labsame. Sabboonummaa fi sabboontota tuqame. Gama biraatiin ammootu yakkamaan kumaatamatti laakkamu biyya san keessa nagahaan deemutti warri waggoota 27 dabra keessatti nama ajjeesuu, nama hidhuu, biyya saamuudhaan yakka gurguddaa raawwatan bakka isaan nagahaan daandiirra deemanitti mana isaanii oowwaa keessa jiraatanitti namoonni saba kanaaf waggaa meeqaa qabsaa'e jijjiiramni biyya san keessa akka dhufuuf halkan guyyaa hojjete mana hidhaa keessatti argamanii jechuudha. Qeerroo jijjiirama kana filetu
adamsame akka bosonuutti akka waraabessaatti hoogganoota Oromoo hayyoota Oromoo abbootii qabeenya Oromootu xiyyeeffannaa keessa galee yeroo ammaan tana maqaan adda addaa itti laatamee hidhamiinsaa fi gidiraa adda addaaf saaxilamanii jechuudha. So dhimmoota kanaa fi dhimmoota duratti Dr. Birhaanuu Masqal kaasan kana hundatu walitti dabalamee Oromoon hin jirru mirgi keenya sarba mirga argannaa dukkana keessaa baana jennee qabsoofne amma humni nafxanyaa kan dhiibee hallayyaa dukkanaatti nu deebisu kan waan arganne jennu xiqqoo san harkaa nu baasutu as bahee kana bira dabrinaan nuuf dhumate akkuma yeroo dabre Dr. Abiy jedhamu sani tana bira dabrinaan akka waggaa 100 hin kaanetti rukutamuu keenya osoo hin rukutamin dhagaadhaan haa ta'u sagaleedhaan qabsoofne rukutamuurraa of baraaruu qabnaadha wanni amma Oromoo saffisaan gara qabsootti deebise akka ilaalcha kootti Darajee. Galatoomii hedduu egaa naakara labsii qeerrootitti deebinu labsiin kun amma bultii 5 darbee jira egaa tamsa'e qaama lama qaba tokkichi amma boruutitti jechaadha hagayya bultii 3,2020 yookiin adoolessa 27 jedhamu wixa boruu jechaadha wixati kan calqabudha kun kan amma ammaatitti bultii 5 keessa deddeemedha. Innis keessuma deddeemetan qabxii sana isin yaadachiisuu faanan kaasaa achirraan isin immoo teeknikaalii maalii akka godhamuu qabu yaada uummata keenya wajjin hin qooddu jechaadha. Egaa tokkoffaa irratti amma boruutti adeema kan jedhame ture baankii fi inshuraansii mootummaa fi warra mootummaa deeggaru harkaa qaban sheerifaa qaban irraa lagachuudha. Gabaa Oromoon gabaasaa kara qulqulluu Oromootitti yookiin kara Oromoodhaaf dhaabbata kara jedhutti akka deebisuudha. Gibirri mootummaan kun funaane hunduu kara xiyyitii bituu, gaazii bituu, wataadara uummata keenya irratti bobbaasuu kophaa wanna ta'eef innis akka gibira kaffaluun uummanni keenya akka diduudha. Sadaffaa irratti immoo jaarmileen tajaajila geejjibaa harkaa qabanii sheerholdariidhanis ta'u maal ta'u listi isaanii uummanni Oromootis qeerroonis hin beeku. Eenyutu eenyu akka qabu eenyu wajjiniin akka hariiroo qabu wanna beekaniif konkolaataas ta'u geejjiboo kanarra gabaa isaanii irraa dhaabuu karaa miidiyaatiinis immoo kanuma miidiyaa kun waan akka kanaa kan miidiyaa Oromoo akka kanarratti wanni diinnis jedhu maalis jedhu xinxalamee wanna dhiyaatuu fi propaganda amma mootummaan oofaa jiru kan abbaa gadaa fi jaarsolii sobaa walitti qabee kan firfaariidha isa jala jiranii qabee ummata burjaajjessuudhaaf miidiyaatti fayyadamee deemu kana irraa lagachuu kan mootummaa kana otoo hin taane Waashingtan DC'n qabee amma ol dawwee Finfinneetti kan amma samoona kana miidiyooleen nafxanyaa dhiichisaa jirtu kana irraa dhaabuu akka uummanni keenya danda'uudha. Karaa biraa gaa abbaa qabeenyaa sirna nafxanyaa kanaan utubamee jiruu fi mootummaa kana deeggaraa jiru kana isaanis gabaa isaanii ofirraa dhaabuudha. Kun jaanii hanamma ammaatitti deemaa ture. Amma immoo boru ganamaan calqabee kan jiru daandiiwwan gurguddoon akka cufamanidha. Kan Oromiyaa qaxxaamuranii deemanii isaan cufuudha. Biyya ollaarraa lammaffaa biyya ollaarraa kan dhufanii Jibuutiis ta'uu danda'a, kara Suudaaniitis ta'uu danda'a, kara biraatiinis ollaa jiruun kan dhufu import exportii baatanii kan dhufaniin ta'a. Isaan akkuma jiranu Oromiyaa keessa karaa Oromiyaa keessatti akka hin deemne akka hin seennes akka achi hin baanes akkaataa itti ugguramu irratti kan qeerroon karaa lammaateetti godhee sadaffaa gabaan gabareedhaa gabaan magaalaa tokko keessa jiru taaksiin kun hunduu hojiin akkuma duraan adeemutti akka adeemamu wanni achirratti dhaabamu hin jiru garuu magaalaa sanirraa oomishni waa ta'e illee akka kara magaalaa biraatitti akka hin deemne dhowwuudha.
Akkasumas magaalota Oromiyaa guguddoos taatu xixinnoo isaan jidduu wanna jiru kana hunda sochii kan akkuma jirutti dhaabudha. Nama kana amma riipoortii yookiin gabaasa biyyaa qophaa'aa jiru kana naa dhageenyu hamilee guddaadhaan uummanni Oromoo tokko ta'ee maanni propagaandaa fi olola mootummaan kun oomishu kana ofirraa qolatee bakka tokkotti taankiin isaatis madfiin isaatis qawween isaatis tokkichummaasaa akka ta'utti qabee garuu immoo mootummaan dhiiga Oromoo dheebote kun akkaataa nama keenyaan fidneetti qabsoo kana kara nagaatiin karaa amma kana dabarseetti gaggeessuudhaaf deemaa jira jechaadha. So karaa kanaatiin gaa Dr. Birhaana Masqal durattis gaa nu xinxilteet maaliif kana keessatti seennee amma deebinee square zerotitti deebinee wanna kanatti galle kan jedhu laallee jirra. Amma gaa keessa jirra abbaa tokkotu lola kana kan xumuramee kan calqabamee inuma xumurama uummanni keenya kana injifannoodhaan gollobuu akka danda'u yeroo gabaabaatitti hamilee guddaa bakka kennutti qophii godhaa akka jiru hin beekna. Garuu samoonuma kana keessatti wanna godhamu kanarratti teeknikaalii uummanni keenya maal irratti jabaatee hojjechuu qabaa, maalirraa of qusachuu qabaa kan jedhu kanarratti mee yaada xixinnoo daqiiqaa 3-4 nu qoodde. Galatoomii Darajjee dubbiin akkuma ati jette kaayyoon isaa anuma ati jette kana akkuma Nasruun jedhe dubbii kana keessatti seenaa jirruuf diinni wanna sadii irratti qophaa'ee wanna nurratti duulaa jiruuf tokko nu keessaa hooggantoota keenya hidhee beeksota keenya hidhee miidiyaa keenya cuufee gootota keenya ajjeesee mana murtii biyya sanii qeeraa uummanni Oromoo ijoolleen Oromoo gootonni itti qalaman godhee Taaddasa Birruutirraa kaasee haga ammaa nu ceeqaa wanna jiru. Sirni kun waggaa lamaan har'aan nuti hin deebi'u jennee raawwannee sirni uummata keenya hooggantoota maseense kun nuti hin deebi'u jennee abdannee turre isaatu as deebi'ee hawwayyaanee caalaa ija babaasee akkuma zamana Miniliksan uummata keenya balleessuudhaaf wanna dhufee fi kan ofirraa cabsuudhaaf qabsoon kun godhamu kun jala muramee yoo hubatame kan itti aanu hojjechuun karaan cufuun magaalota nafxanyaan nu keessa jiran kana fuudhanii beelessanii harka kennisiisuun baay'ee salphaadha jechuudha. Kanaafuyyuu warri uummanni nu dhaggeeffatu kaayyoon qeerroon Oromoo lafa kaa'e kun ani uummata keenya maseensuu hedhu kana ani uummata keenya balleessuu hedhu kana gootota keenya hidheetu magaaluma keenya keessa taa'ee isa beelessuudha. Yeroo isa beelessu maal goonaa diinagduma nurraa bitanii ganzaboo nurraa argatanii midhaanuma keenya horuma keenya bunuma keenya warquma keenya ummatuma keenya itti fayyadamanii raawwatanii of ijaaranii nu fixan. Kanaafuu sirna kana beelessinee gabbarsiisuudhaaf karaawwan kun cufamuun isaanirra jira jechuudha. Karaan kun gara lama yaaduu hin dandeenye. Tokkoffaa karaawwan magaalolee gurguddoo hedduu jiran jechuudha. Magaalolee keessatti akkuma jette Darajjeen tajaajilli adda addaa deemuu danda'a. Garuu magaalolee amma fakkeenya Finfinnee yoo fudhanne balbala ishii shanan yoo irraa cufame magaalli har'a uummata Oromoo keessatti abaaraa arrabsaa tuffachaa uummata keenya reebaa itti oolan kun ji'a darbe kana guutuu jechuudha. Amma uummanni keenya dajanee guutamaa dhaga'ee jira wanna ta'aa ture biyyatti yoo inni biyya turu kaleessa OMR dhagaa ture magaala kana keessatti dhibee guddaa deemu kana karaa shananiin gara Dabra Biraaniin qabatee gara Walloo deemu ijoollee Salaalee garasitti yoo cufan ijoollee Shawaa garasitti yoo cufan hankaraa Goojjamii dhufu kara sulultaatiin bahee hancufu yoo cufan hankaraa Aambootii fi gara Wallaggaa deemu yoo cufan
Karaa Adaamaa deemu yoo cufan Adaamaa qabatee gara Harar deemu gara Walisoo kanaan immoo karaa Jimmaa deemu karaa kana shananuu yoo irratti cufan magaalli tun uummata Oromootiin ala magaala Oromoo ta'uu malee mirga biraa akka hin qabne uummata keenya jalatti akka jilbiifachuu dandeessu itti maaddeemna jechuudha. Haga ammaatitti bakka Oromoon itti tuffatamu bakka Oromoon itti hidhamu malee bakka Oromoon itti kabajamu ta'aan jiru. Kan uummanni keenya argaa jira. Uummata keenya buqqisaa, uummata keenya balleessaa kana godhan jechuudha. Kanaafiyyuu kun hubatamuu isarra jira. Uummanni kanarratti hirmaatu magaala irraa fagaatee akka namni poolisootaa fi wattaaddaroota baay'ee karaa irratti ergaa jiranii akka kun hin taane jechuudha. Akka karaan kun hin cufamneef uummanni keenya mandara irraa fagaatee raawwatee bakka karaa makiinaa kana yoo cufamu akka salphaatitti mismaaranis cufuu hin danda'anii mismaara karaa irratti dhadhaabanii raawwatanii gommaan isaanii yoo jalaawwanni ta'e kan amma warri nibrata makiinaa qaban itti himnaa karaa kanarra hin deeminaa uummanni kunoo labsii baasee jira qeerrooni dhakaadhaan cufamuu hin danda'a rakkachuu dandeessanii labsii Oromoo uummata Oromoo akka kabajan haga mirgi uummata Oromoo walqixxummaan uummata Oromoo kabajamutti uummanni Oromoo namaa gadi ta'ee biyya san keessa jiraatu kan jedhu dubbiin kun akka hubatamu godhuu danda'uun irra jira isaaf qabsoofnaa dhugaa kanaaf qabsoofnaa uummanni keenya kana beekumsarra jira tooftaan ittiin deemamus kana jechuudha. Gara biraatiin immoo akkuma ati jette karaa Keeniyaatiin aartarii gurguddaan qabeenyi biyya kanaa ittiin nagadamu karaa lamaani tokko karaa Jibuutiitiin dhufu kana karaan kun Harar keessa qaxxaamuree raawwatee gara Rift Vaaliitiin Shawaa qaxxaamuree raawwatee as dhufa jechuudha. Karaa sanis yoo cufame gaaziin achi seenu shaqanni adda addaa achi seenu wanna dhaabbatuuf mootummaa kanatu miidhama jechuudha. Karaa Keeniyaa kanaanis akkasumatti wanna akkanaatti seenaa jira. Eessas aartarii gurguddaa impoortii fi ekspoortiin ittiin deemu kana yoo jalaa cufame mootummaan kun warra amma wattaaddaroota fi poolisoota warra tikaa adda addaa nama keenya irratti olii gadi ganzaba inni ittiin ergu hiyyooma deemaa guyyaa san uummata Oromoo kabajee uummata Oromoo dhaggeeffachuutti deebi'a. Mootummaa kana jilbeeffachiisee buqqisee mootummaa nafxanyaa kana mootummaa isaaf ta'u mootummaa walqixxummaa uummata Oromootis ta'ee sabaaf lammiitti amanu buqqisee hambiraa dhaabbachuudhaaf qabsoon kun akkanatti qindaa'ee itti fufuu isarra jira jechuudha. Bakka kanatti yoo kana godhan kaa'amma kanatti dabalee raawwateetiin xumuraa namni keenya of eeguu isarra jira. Wal qusachuu isarra jira. Warra akkaataa warri militarii kun itti waa warraaqu informationii walii dabarsuu isarra jira. Akkaataa warri poolisii itti warraaqu informationii walii dabarsuu isarra jira. Fakkeenya farra poolisiin Oromiyaa maglacaa sodaataa akka jiran akka rakkinni kun dhufaa jiru waan galeefiif maglacaa tokko baasanii turanii achirratti uummanni keenya hubachuu isarra jiru. Poolisiin Oromiyaatis hubachuu isarra jiru. Warri poolisii Oromiyaa kaleessa wayyaanidha. Ergamaa baatanii gaafa uummata keessan cinaa goortan uummanni keessan akka mo'atu har'aa itti deebi'anii akkuma waggaa 27 san nafxanyaadha ergamuu isinirra jiru. Kun sirna nafxanyaati jala murtanii isinuu hin beektanii. Kanaafuu uummata keessa faana dhaabbadhaa malee uummata keessan hin miidhinaa uummata keessanirra harka qabadhaa. Hojjaadhaaf akka achi keessa jirtan nyaattanii buluudhaaf akka achi keessa jirtan nuu galaa uummataaf isin galaa. Garuu uummata keenya irratti tokkosuun uummata keenya ajjeesuun qeerroo keenya hidhuun wanta fudhataman kan qabnee fi labsii uummata keenyaa labsii qeerroon Oromiyaa baase kana kabajuu akka isinirra jiru isinitti himna. Warri raayyaa ittisa biyyaa keessa jirtanis wanna godhamaa jiru hin argitanii Finfinnee keessatti wanna haqa ta'aa oole walii dabarsitanii hin beektanii Oromiyaa keessatti naannoo biraatirraa illee dabalatee nama biraa fidanii nama keenya akka ajjeesaa hidhaa jiran hin beektanii. Gidirsanii akka gidirsaa jiranii beektanii uummata keessan cinaa gidee dhaabbattan amma akka isinitti tolu akka ofiis hin miinetti akka uummatas hin miinetti qeerroo cinaa dhaabbachuu isinirra jira. Uummata keessan cinaa dhaabbachuu isinirra jira. Handuratti darajeen kaase jaarsoleen warri kaadireen OPDO amma maqaa bilisiginnaatiin yaamaman kun paartii nafxanyaa kana paartii Oromooti mootummaa Oromooti isiniin jedhanii gadi baasanii yoo isin haasofsiisan dhagayeetiin baay'een qaana'an.
ila dhugaa walitti himna biyyana. Oromoon jaarsa biyyaa isaa hin kabaja. Nama guddaa isaa hin kabaja. Kabajaan isin taanufna wanna beekne naasayina. Warri Baalee jirtan wanna Baaleetti ta'u malee isin Finfinneetti maal akka qophaa'aa jiru hin beektan. Wanna Finfinneetti ta'aa turre. Mootummaa san keessa wanna turreef kana isinitti himna. Wanna argineef kana isinitti himna. Mootummaan kun mootummaan Oromoon keessa hin jiru. Itti deebina Biraana Masqal. Na jaarsoleen biyya uummata keessaniin dogoggorsinaa wanna xiqqishuu har'a isaaniin isinitti darbataniif jettanii raawwattanii ishiin nyaadhee bula jettanii uummata keessaniin nyaatinaa qeerroo ijoollee keessaniin nyaatinaa kanaafuu uummata keessaniif dhugaadhaaf dhaabbadhaa isinis gorsa haa ta'u qarqaara malee uummata ijoollee keessan dabarsitanii alagaatti bineensatti hin kennina wal cinaa dhaabbadhaa amantaadhaan waliin qoodinaa naannoodhaan waliin qoodinaa siyaasadhaan waliin qoodinaa wanni uummanni keenya irratti wal qoodu hin jiru tokkummaadhaan dhaabbadhaa ta'u tooftaa qeerroon baase kana hojjaarra oolchaa hin jedha. Galatoomii hedduu galatoomii. Nasru kaara keessatti deebi'a. Amma gaalolli kuni nu amma akka nu hundu akka gabaasa biyyarraa dhagaa jirrutti qophiin amma uummanni keenya qeerroo fi qarreedhaan qajeelfamaa jiru kuni qophiinii fi murannoon isaan qabanii murannoo waggaa 3 afran dura mootummaa wayyaanee irraa hin qabaniin dacha guddaa akka ta'udha kan argaa jirru. Inni I think waan baay'ee amma wannuma hojiidhaan amma uummanni keenya agarsiisaa deemu kanaan waan biraa waan baay'ee fiduu danda'a. Tokkoffaa mootummaa kanas mootummaa uummata keenya tuffate kana mootummaa uummata keenya hin beekne kana mootummaan kun kan Abiy Ahmedin hoogganamu kuni ummata Oromoon beeku. Murannoo ummata Oromoon beeku. Ana Abiy beeku waa hilloota isaa sarkilii isaa kophaa beeka akka Oromootitti. Gadhummaan hoo jiraate gadhummaa san beekaa, laaffina hoo jiraate laaffina san beekaa, gurguramuu fi gantummaa hoo jiraate kanuma beeka. Achi ba'ee kaaraaktarii Oromoo dippan jedhe hangadi bu'ee jiru waa tokko illee beeku. Kanumatu kana keessa isa galche amma waggaa lamaa kana keessatti. Isa amma itti agarsiisuudhaaf uummanni keenya kan ala ba'ee jiru. Nu kana jechuufi qeerroon Oromoon ammami amma kana jechuufi. Kuni inni warri dogoggorsiisee harkaa qabu waraana qabatee Oromoo ta'ee uummata Oromoo irratti waraana banuudhaaf kan jedhus mootummaa isaa keessattis dogoggoree warra jiru kana wannuma nama hundaa dallaarra taa'ee amma karaa kanaatiinis laalaa jiru kanaaf wanna amma bultii 5 kana keessa goonu kuni wanna hundi ifa godha jechaadha. Miizaanni karam jira kan jedhu. Namni kara miizaana goru suni kara miizaana goruutti deemaa jirra jechaadha. Amma kana keessatti wanni amma deemaa jiru kanarratti teknikalii qeerrooniif qarreen uummanni keenya walumaan ta'anii tokkummaadhaan maalirraa of qusachuu lagachuu qabu maal immoo itti jabeessanii irratti fufuu qabu qabxuma amma duratti akka labsiisitti qeerroon baasee hime sanirraan hundeeffattee takka takkaan mee daqiiquma 5 gadi wannuma teknikalii godhamu irratti nu ida'e. Hayyee daraja hedduu galatoomi mi'achi biratti wanta kan kaasa Abiyyi Oromoo hin beeku Oromoo quba hin qabu waan jirurratti dhugaan Abiyyi Oromoo quba hin qabu osoo Oromoo quba qabaatee Abiyyi qaroo Oromoo hoogganoota Oromoo namoota akka Jawaar fa'a kan Oromoon Abiyyiin caala jaalatuu fi kabaju hin hidhaatti sanuu cubbuudhaan yakka tokko malee badii tokko malee shiraan mana hidhaatti hin guuru ture. Abiyyi osoo Oromoo beekee OMN fa ijaaf gurra saba kana qilleensarraan buusu waca nafxanyaa dhagahee jechuudha. Abiyyi osoo Oromoo beekee osoo Oromoo quba qabaatee hin baasu karaan bilchiginnaa hin baasu akka atitti deemaa jirtu akka atitti deemaa jirtu nafxanyaa jalatti nu kuffisuudha. Adeemsi kun nuuf hin taane jedhee osoo Oromoon iyyuu kana hunda tuffatee kana hunda dhiisee gara ofii barbaade akka dhuunfaatti deemuu isaati kana hallayyaa kana isa naqe kan Oromoo fi isa gargar baase. Abiyyi Oromoo hin beeku. Gaafa aangootti dhufu yeroo haarayaasan yeroo Oromoon abdii horate Oromoon guutuun osoo inni falaasama isaatiinis hin dhufin osoo isin haasaa hin guddisin osoo inni maallaqaan nama hin gowwoomsin osoo inni waraana namatti hin bobbaasin Oromoon hoo jedhee deeggaree jechuudha. Oromoo waan hin beekneef waan Oromoon dhagahuu fi arguu barbaadu dhiisee karaa ofii karaa biraa waan deemeef har'a sadarkaa maallaqaanis kadhatanii
qawweedhaanis doorsanii Oromoo jilbiiffachiisuu hin dandeenye, Oromoo harka kennachiisuu hin dandeenye irra gahamee jiru. Kun completely nama Oromoo hin beekne, nama alaa malee namni keessaa tasuma kana godhuu hin danda'u. Kan sanuu hayyoonni meeqaa karaan kun sin baasu, daandiin kun hallayyaa si buusaa dhaabbadhu deebi'u sun jedhamu deeme. Kun Oromoo wallaaluudha jechuudha. Gama biraatiin sabni kun waan godhu dhabee rakkannaan saba kana qarootu irraa hidhame. Saba kanarratti waraanatu labsame. Sabni kun dirree siyaasaatii fi diinagdeen alatti darbatame. Sabni kun isaan qatee jennaan qe'ee isaarratti hidhamuu fi doorsifamuu itti dhufnaan uummanni kun fincilee bifa kanaan gara waan takkitti ittiin ciisee du'u irra jilbiiffatee bara baraan jiraachuu irra dhaabbadhee rukutamuu naaf wayya jedhee harka duwwaa gara daandiitti bahuu, gara gabaa lagachuu, gara diinagdee kana kakachuu hin fayyadamu. Qabeenyi keessan kan ittiin quuftan, kan ittiin na tuffattan, kan ittiin na jilbiiffachiisuuf deemtan jedhee mootummaa kan falmutti jiruuf akkasumas ammootu qabeenya nafxanyaas yeroo TPLF aangoo turtes qabeenya kanaan ispoonsar godhaa turtanii. Arras ammootu mootummaa Abiyyi kana kan ispoonsar godhaaru isinii. Qabeenyi kun ammoo waan nu isinirraa binnuuni. Tajaajila nu isinirraa argannuuni. Kanaafuu bakka isin nun kabajnetti waan keessanitti hin fayyadamnuun amma taphni. Namni bakka Oromoo hin kabajnetti Oromoo wajjin jiraachuun dachii Oromiyaa irratti daldalatanii qabeenya horachuun salphaa akka hin taane diinnis firris beekuu qaba. Sabni kun saba guddaadha, kabajamuu qaba. Wanni inni barbaadaa maanni kabajamuudha. Waan argame gama siyaasaaf diinagdee keessa qooda isaaf malu argachuudha. Erga kana jedhee gara teeknikaal ishuutti Oromoon xiqqaa guddaan akkuma argine guyyaa har'aattuyyuu jaartiin umriin isii waggaa 70-80 ta'u osoo hin hafin duruu daandii cufuuf waan humna isii dhagaa takka saataatu lama gumaachuu eegalteerti jechuudha. Already qeerroon daandiitti ba'anii boru eegalama jedhamee yeroo dubbatamutti already namni keenya dursee daandii cufuu eegalteerti. Kuni marti maalirraa ka'a? Namni gaafa gubatu, namni gaafa aaru, gaafa xiiqiin si qabatu, gaafa qeekeetti ibiddi qabatu maal goota? Boruu iyyuu eeguu hin dandeettu. Sa'aa 24 siif kenname sa'aadhuma 24 eeguuf obsa hin qabdu. Maaliif? Manatu sirra gubataara. Namatu si jalatti ajjeefamaara. Ni salphataarta ni qisaasamaarta waan ta'eef. So wanti haga ammaa eegalameera waan eegalame kanarratti wanni ta'uu qabu. Tokkoffaa dhimma kanarraa eenyuyyuu hafuu hin qabu. Magaalaan dhimma kanarraa hafu, baadiyaan dhimma kanarraa haftu hin jiru. Hundi bakka isaa, ganda isaa, naannoo isaatti iddoo isaaf mijatutti bifa gaaga'ama hir'isuun poolisiin bakka hin arginetti, bakka raayyaan biyyaa hin arginetti kan keessattuu beekaa, qeekee beektaa, bosonaaf gammoojii kan keessattuu beekaa, bakka jirtu hundaa kahii waa gumaachi. Ciroo biraa baatee yoo baadiyaan hafte siif ijoollee baadiyyaatti salphina. Wallaggi daandii cuftee qabeenya mootummaa nafxanyaa kana lagattee yoo arsiin biraa duubatti harkifate, yoo gujiin harkifate arsii fi gujiif salphina qaaniidha. Hundumti bahuu danda'uu qaba. Ammas yoo qeerroo ijoollee waggaa 15, waggaa 20, waggaa 30 dhimmicha kanarratti bobba'anii yoo dubartiin biraa hafte, yoo manguddoon biraa hafe salphina qaaniidha. Waliin rukutamne hidhaa samoona kanaa yoo ilaalle isa fagoon deemnu kan dur waggaa 150 hidhaadhummaan baatii tokko dabre kuni abbootii qabeenyaa hin dhiisne, manguddoo hin dhiisne, dubartii hin dhiisne, ulfa hin dhiisne, tan daa'ima hoosistuu hin dhiisne, ijoollee baratan kan hin baranne hin dhiisne, hayyuu hin dhiisne, qotee bulaa hin dhiisne. Hundatu wajjin hidhamaara, hundatu wajjin dararamaara, Oromoo hundatu wajjin hadhaa gabrummaa dhadhamaaraa jechuudha. Piroojeektiin nafxanyaa eenyuunuu kan dhiisuu miti. Hanga namni tokko Oromoo ofiin jedhetti balaan itti bu'uuf deema, dararamuuf deema. Waliin ta'uu kan qabu. Gara ammootuu gaagama hir'isuutti. Gama gaagama hir'isuutti akkuma duratti darajjeenis kaaste Dr. Birhaanuu Masqalees natti fakkaata. Waa'een quba wal qabaachuu dhimma kana waan lafarratti ta'u hunda caala kan beeku qeerroodha. Muuxannoo qabsoo dabree irraa waan hedduutu baratameera. Qeerroon Oromoo waa hedduu horateera.
muka kan kee beektaa, gammoojjii kee beektaa, magaalaa kee beektaa. Garuu nutis akka qaama saba kanaatti akka nama fagoo jirutti waliin jechuu dandeenyu maalinii gaagama hir'isuun lubbuu nama keenyaa qusachuu qofaaf osoo hin taane qabsoo gara funduraa geggeeffamuufis qabsoon kun waan guyyaa 5 miti yookaan waan 7 miti. Sanii ol tarii nu gaafachuu mala. Lubbuu namaa dhabuu qofa osoo hin taane qabsoodhuma kanaayyuu cichaan itti fufsiisuuf namni keenya miidhamuun gaaqamuu hin barbaachisu. Kana jechuun hundumti keessan adabadhaa, mana taahaa, gabrummaa baadhadhaa jiraata jechuu miti. Kana jechuun maalinii sochiin waraanaa hangamuu haa magaalaa keessa makiinaa burraaqsanii saba nagahe jedhe saba dhaabate Oromoo miliyoona karaan ittiin jilbiifachiisan karaan ittiin harka kennachiisan hin jiru. Garuu yeroodhaa yerootti sochii humna waraanaa sochii poolisii sa'aa 24 hordofaa waliif bilbila odeeffannoo waliif laataa karaa isaan ittiin dabraan walitti agarsiisaa jalaa goonuun yoo danda'ame tooftaan isaan qofti fiigaa asiifachi deemaa dadhabuu nadaaja fixachuu Oromoon ammootu yeroodhuma isaaf mijatutti gadi bahee daandii cufaa ol deebi'aa mootummaa kana jilbiifachiisuu hedduu baay'een jira. Wanti guddaan ta'uu qabu maalinii irran deebi'aa tokkoffaa tokko namaa manatti hafuun qabu hundumti waan humna isaa gumaachuu qabaa tokko inni lammataa ammootu gaagama hir'isuudhaaf jecha hedduu wal qunnamuun odeeffannoo sekendiidhaan daqiiqaan iyyuu miti yoo danda'ame sekendiidhaan waliif dabarsuun hedduu barbaachisaadha. Ammas ammoo sa'aatii waan itti gootanis isintu beekaa filadha. Yoo halkanitti kan isinii mijatu halkanitti cufa, yoo gara ganamaatti kan isinii mijatu ganama cufa, yoo guyyattis kan isinii mijatu isintu kana hunda beekaa qe'ee keessanii akka isinii mijatu godhaa. Wanni barbaadamu mootummaa kana laalessuudha kaayyoon guddaan. Yeroo kana godhamu hiyyeessa miidhuu miti. Yeroo kana godhamu Oromoo miidhuu miti. Of course Oromoon akka saba qabsoo keessa jiru kamittuu wamaa gatii hin kafalu ziiroodha jechuu hin dandeenyu. Gatiin Oromoon kafalu isiin xiqqoon sun ba'aa gabrummaa saamicha nafxanyaan qabattee baadhattee nutti dhufaartuun tasuma kan wal gitu miti. Kanaaf waa xiqqoo ifnanatti bahuuf xiqqoo gatii kafaluu nu barbaachisa. Obsaan gatii san kafalaa tooftaadhaan gaagama nu mudatu irra aanaa haa deemnu jira. Kanuma jira daree ammaaf. Galatoomi kanumarratti anis yaada xinnoo kan ammas lamaan jettan irratti itti dabaluudhaaf egaa karaa nagaatiin qoqqobbii dinagdeetiin lollaa jedhee qeerroon innaa kana kanatti eegale objektiiviin isaa mootummaa kana karaa dinagdeetiin dadhabsiisudha. Mootummaan kun humna dinagdee qaba jechuun lola nurra bane kanarratti humna guddaa qaba jechuudha. Direct hiika kan qabu akkasiin. Wanna kana ta'ee fi amma wanna kana bakkee qabsiisuudhaaf wanni kun akka milkaa'u godhuudhaaf mootummaan kan qabu fedhii uummataa miti, daggeessa uummataati miti, homaa miti. Kanuma amma dhihoo kana Oromiyaa waan guddaa waan badaa dhufurraa oolcha jedhamee uummanni Oromoo tole jedhee deeggaree poolisoota amma inni leenjisee bobbaaseedha kan harkaa qabu. Ishiinis irra jiraanis ijoollee Oromooti. Innuma miizaanni kun amma darbaa jirutti kara mooraa Oromootitti kan dhuftu ta'a. Haa ta'u malee ammaa fi duraatti akka jedhetti gizee mootummaa wayyaanee sani jilbaan gadiidhaa kan jedhamu dhiiseeti mootummaan Abiy addadhaa ajjeesaa wanna jedhu wanna ta'eefi kana gaa of qusannoodhaan arsaa baay'ee gabaabaa ta'in maximum impact yookiin immoo kan caale injifannoo caale mootummaa kana argachuu wanna qabnuu fi humna mootummaa amma jiru kana jarjarsuu fi addaan bittinneessuu qabna jechaadha. Akkamitti jarjarsina akkamitti daddabsina? Yoo mootummaan kun waraanni mootummaa kun nurra jiru kun kara baadiyyaatitti galee uummata keenya miidhuu ta'e warri baadiyyaatti ka'uu qaba. Warri magaalaa ta'e kara baadiyyaatitti namni keenya ka'uu qaba. Waraanni kun kara baadiyyaatitti naa deemu kara magaalaatitti wanna kana deebi'uu qaba. Akkasitti akka jarjaru godhuma. Karaa cufuu kanarrattis immoo waa lama ta'u jira. Tokkoffaa bakka namni hin jirre bakka fagootitti deemee karaan kun cufamuu qaba. Maaliif
gizee amma kun gabaa lagannaa torbanii sadeen kana goone sanitti faasii qabatee dhufeeti wattaaddarri mootummaa kanaa suuqii hiyyeessaa caccabsaa ba'e. Because namni achumachi wanna jiruu fi karaan isa cufa immoo eenyatti ta'e dhakaa guuraa jedhee nama garafaa nama jaarsa guddaa jaartii guddaa baasee tumaa ba'e. Wanni kan akka ta'ee fi dargaggeessi keenya dargaggeessa jabaadha. Faasii kee qabadhuuti kiiloomeetirii 10 ta'u 15 ta'u 50 ta'u deemiti bakkee filiiti gindii fi zaafii jiksitu jiksi dhakaa guguddaas ta'u maal godhu itti fayyadamiti karaa bakka istiraateejikii ta'etti cufi. Kan mismaara kun nama Biraana Masqalfaa jedhan kanas bakkeen itti ta'u istiraateejikili maappii isumatu beeka. Magaalaa Shaashamanneetiin qabee magaalaa Adaamaa jidduutti bakkeen 4-5-6 bakka istiraateejik turu isii itti hubattee bakkee kanan godhaa itti baadiyyaa Oromoo magaalaa Oromoo hunda walitti qabdu akkasitti cufi. Amma kun akka Nasruunis jedhe kana kuni kan qeerroo qarree nama lama nama sadiiti miti. Kan waatii yoo tiksitu kan waggaa 5 qabee Oromoo amma jaarsa awwaala qophaa'ee 90 maalii kana keessatti qooda fudhachuu qaba. Bakka hundatti akkaataa akkamaan ta'an. Tokkoffaa karaa cufiinas kophaan taane gama kee taphattee jechaadha. Uummanni Oromoo tokko ta'ee mootummaa kana jibbee mootummaa Oromoodhaaf ta'u hawwaa jira jechaadha. Too inni akkasitti godhamuu qaba. Karaa biraatiin immoo mootummaan kuni karaa guguddoon kun naa cufamanii karaa Koomboy jedhamutti deema. Maalinni warri kun konkolaataa geejjiba guguddaa kana oofu kuni nageenyi karaa san hin jiru jechaadhaaf hin deemnu jedhu. Yoo wattaaddarri nu wajjin ta'u malee hin deemnu jedhu. Oomina inni argitu boruun qabee akkasuma ta'a. Tokkoffaa shufeerri tokkoo fi awtaantiin tokko karaa gindii kaasee banuu hin danda'u. Humna waraanaa yookiin humna mootummaa kana barbaada. Na jarri kun hundu magaalaa keetirraa ba'anii baadiyyaa keetirraa ba'anii karaatti garagalu jechaadha. Karaa eeguudhaaf. Deemanii isaan bananii guyyaa kana bananii halkan itti deebitee cufuu qabda jechaadha. Eenyutu garaa qaba? Eenyutu wanna kana amma dhumaatitti deemuu qaba kan jedhu kan arguu qabdu. Inni akkas deemuu qaba. Karaa baabura Jibuutiidhaan dhufu, konkolaataa Jibuutiirraan dhufu, konkolaataa Sudaan irraa fi naannoo Amaaraa qaxxaamuree Oromoo seenu, karaa baha Oromiyaatiin hancaatii fe'ee deemu, karaa kaabaatiin kibbaatiin kan buna fi jimmas ta'uu, ergaa caffeedhaas ta'uu fe'ee dhufu, shunkurtaa fa'aa maal fa'aa alaa kan dhufu kan Sudaanii fe'ee dhufu. Kun hundu ugguramee dhaabamuu qaba. Boordarii Oromiyaa seenee boordarii Oromiyaa irraa ba'uun qaba. Mootummaan kuni waraanni inni qabu kana hunda dhaabuu hin danda'u. Wanna kana ta'eefi kanarratti sirriitti teeknikaal bakka ta'etti akkatti hojjetu qaba. Magaalaarraa fagaadhaa. Bakkuma nama keenya mootummaan kun dhufee miidhuurraa fagaadhaati garuu istiraatiijikli karaan dildilli fa'aa ceesisuu danda'u akkamitti ugguramuu akka danda'u isa sirriitti sirnaan itti godha. Kan biraa kanuma Nasruun jedhe kanarratti odeeffannoon baay'ee barbaachisaadha. Kan Awwadaayitti qeerroon Awwadaayitti godhaa jiru qeerroon gimbii dhaga'uu qaba. Qeerroon gujiirraa godhamu kun kamisee wallootti dhaqee dhaga'amuu qaba. Kana akkaataa mootummaan kun intarneetis cufuu baates telefoona cufuu baates istirateejii qeerroon dha'ee akkaataa kominikeeshiniin kun mija'u godhuu qaba. Maaliif kuni akka Oromootitti taaneeti kan wanna kana mo'uu dandeenyu. Namicha maraataa kanas akka Oromootti ta'eeti teenyeeti Oromummaa keenyatti agarsiisuu hin qabnu. Kanaan kara kanaatiin teeknikaalii uummanni keenya godhuu qabu jedhee yaadaanis egaa karaa biraatiin karaa Dr. Biraana Masqal sitti deebi'uudhaafi meekaanizimii maalii fayyadamuu qaba jettaa qeerroon fi qarreen wanna kana gamaaggamuudhaaf deelii gaafuma gaafaanii wanti kun injifannoon fi milkiin argame kuni akkamitti kan bareedaa argame akkamitti itti fufuu qaba. Kan immoo uummata keenyaaf akka carraa ta'e hin hojjenne kunis akkamitti korreekti ta'uu qaba. Kan jedhu irratti gamaaggama akkasii
qeerroon keenya akkam godhuu danda'a kan jedhu mee yaada nuu qoodi. Galatoomi Darajjee dubbiin qabsoon jaraa maali an jedhu sanirraa kaati isanirra deddeebi'a gidee baay'ee akka uummanni keenya hubatu waan barbaaduu fi tokkoffaa jarri tuni uummata keenya hooggantoota maseensuu waan barbaaduu fi bakka sanitti uummanni keenya akka hooggantoonni uummata keenyaa nama tokko duwwaa akka hin taane qeerroon uummata Oromoo hunduu beekan uummata Oromoo hunduu jaarsi biyyaa hunduu hoogganaa uummata keenyaa akka ta'uu danda'ee fi hojjaa kana karaawwan kana cufee mootummaa kana laamshessuudhaan harka kennisiisuudhaaf yoo hojjetu hoogganaa akka lafarraa qabnu himuudhaan hojjaarra ooluun isaa haganuma isaan gaaga'uu danda'uun keenya uummanni keenya akka ittiin of boharoon godhu jechuudha. Poolisiin federaalaa gadi ba'ee waan kana haasa'uun poolisiin Oromiyaa gadi ba'ee dirqamee waan kana haasa'uun ministeeronni mootummaa kanaa gadi baatee gidee darbe qeerroo wanna godheen akkanatti ikonomii nu jalaa laamsha'e akkanatti rakkachaa jirra jettee akka mootummaatiin rakkina keessa seenuu danda'uun isaanii uummanni keenya hooggantoota akka qabutti mul'isu jechuudha. Jarri warri nafxanyaa uummata keenya keessaa balleessuu barbaadan hooggantoota uummachaatu qabsoota hooggantoota uumaa qeerroon keenyaan ittiin of boharee dubbiin lafa qabachaa akka jiru uummata keenya keessa hooggantoonni akka jiran akkaataa itti hubatan jechuudha. Tokko kanaan ittiin gamargaman. Lammataa bilisni namni bilisoomuun namni dhugaadhaan of danda'ee akka namaatitti jiraachuun bilisummaa mataati. Bilisummaa wanna deemu hubatanii raawwatanii uummanni wal faana dhaabbachuu danda'udha. Uummanni keenya qophii amma kanarratti godhamu kanaan Wallaggaa haga Hararii, Walloo haga Booranaati, Shawaa Arsii Baalee odoo hin jedhin, Jimmaa Ilubbaa odoo hin jedhin, Gujii Booraan odoo hin jedhin, naannoo marattuu dammaqee qeerroo wal hubatee hojjechuun isaa qeerroon gurmaa'ee wallaalaa deema, wal hubachaa deema, wal hubachaa deeman jedhu kana hojjaarra oolchuu danda'uun isaa bakka marattuu iyyuu sirna kana sirna nafxanyaa magaalolii bara Hayila Sillaasee nafxanyaan ijaarisan kakaafnee raawwannee Oromoo binna jettee warra qophooftu kana amma achi magaaloliin Oromiyaa keessa jirtu Oromoo taateet magaala Oromoo taateet Oromoodhaaf gabbartee bulti malee sirna nafxanyaa Finfinnee irraa dhufu akka hin bulle sadarkaa itti mirkaneessuu danda'u uummanni keenya dammaquu uummata keenyaa kun qeerroon keenya ittiin wallaalu jechuudha, wal hubatu jechuudha. Uummanni isaa dammaquun tamsaasni isaan kaadiree meeqa uummata keenyatti erganii, jaarsolee sobaa jaarsa biyyaa uummata keenyatti erganii, miidiyaa meeqa beektota jedhanii gadi baasanii uummata keenyatti tarreessanii uummanni keenya isaan dhaga'uu dide qeerruma miidiyaa xiqqishuu qabu kan dhaga'ee labsii qeerroo kan hojjaarra oolchuun uummanni keenya mataan isaa bilisoomee jira, qalbiin isaa bilisoomee jira, obboharee jira jechuudha. Saniin achi qawween uummata keenya bitu hin jiru. Jarri qawweetu biyya bita jettee ilaalti. No, fe'ii fi jaalalatu wal faana nama jiraachisa malee, wal fudhachuutu, wal kabajuutu wal faana nama jiraachisa malee, gabrummaan akka wal cinaa nama hin jiraachifne uummanni keenya hubachuun isaa tooftaa guddaadha jechuudha. Kanaafuu kana hubatanii raawwatanii bakka marattuu hojjaarra ooluun labsii kanaa qeerroo warra kana hoogganan lafarratti baay'ee bohaartii guddaa, onnee guddaa, jajjabina guddaa isaaniif kennuu danda'uu isarra jira jechuudha. Sadaffaa hojjaarra oolumsa isaati. Sirni nafxanyaa kun magaalolee Oromiyaa keessatti diinagdee diriirfatee, siyaasaa diriirfatee, hawaasummaadhaan achi keessatti diriirfatee raawwatee uummata keenya hambaadiyyaa jiru tuffachaa namaa gadi godhee maqaa isaan itti nu yaaman hin beektanii deebifnee of hin arrabsinu nu arrabsaa oolan nu tuffatan. Qeerroon uummata Oromoo yoo diinagdeedhaan uummata nu deegsuudhaaf achi keessa nu jiraatee mootummaa nafxanyaa kana faana hojjechuudhaan Oromoos haa ta'u sabaaf sablammii kaan irraa illee haa dhufu jara kanatti hin gurgurinaa isaan irraa hin bitinaa. Jedhee raawwatee jara uummata keenya dhiiga dhugan kana yoo ofirraa kokkee isaanii diinagdeedhaan fuudhe
sanii achi jarri kun mircaa lama filannoo lama duwwaa qaban yookaan uummata Oromoo kabajanii uummata Oromoo faana jiraachuu yookaan immooyyuu salphatanii jiraachuu keessa seenan. Murtiinaan isaanii garuu uummanni keenya uummata biraa sabaaf sablammii biraa miidhuudhaaf odoo hin ta'in diinagdummaanillee ta'u sirna nafxanyaa afaan keenya kabajuu didee aadaa keenya kabajuu didee birmadummaa keenya kabajuu didee hooggantoota keenya kabajuu didee beektota keenya kabajuu didee daldaltoota keenya kabajuu didee nurratti fe'amuudhaaf deemu kana yoo akkanatti of keessaa laamsheensine uummanni keenya qeerroon kana hoogganu laalee argee akkaataa uummanni keenya ittiin deemee diinagdeen isaa bu'aa fi seena isaa marrajaa walii dabarsaa namtichi kun mootummaa faana hojjeta. Nu deegsaa jira, nu hiisisaa jira. Kun immoo iyyuu nu qarqaaraa jira bakka jedhamutti isaan irraa bituu hannu deegsu san, nu maseensu san, hannu uummata keenya hamilee cabsu san irraa immoo iyyuu itti gurguruu irraa bituu diduun suni firee isaa argaa deema jechuudha. Kanaan gamaggama jechuudha. Afraffaa kun ittiin gamaggamamuu fi akkuma ati jette uummanni keenya qabsoo kana ittiin fufuun miidhama xiqqeessuudha. Uummanni keenya akka gaaga'ama xiqqeessuu Nasruun jedhe sana akka namni keenya nu jala miidhamne marrajaa walii dabarsee yoo poolisiin gartokkeedha dhufu qeerroo gara tokkooti akkanatti garas deeman jedhee marrajaa walii dabarsee jala miliqee. Raayyaan ittisa biyyaa yoo garanaa dhufu garanaa deemu yoo arge wanni akkanaatti deemaa jira achitti of eegaa waliin jedhee marrajaa walii dabarsee gaaga'amni uummata keenyarra qeerroo keenyarra ga'u akka xiqqaatu akka hin jiraanne godhee isaan laamsheessu irratti baay'ee hojiirra oolchee raawwateetu kanaan gamaggamuu danda'a jechuudha. Shanaffaa wannuma mootummaan amanu mootummaan harma gadi bahee guyyaa tokko karaan yoo cufame diinagdeen keenya akkanatti laamshaa jedhee already uummatuma keenyatu himee jira. Kanumaayyuu mari'achuun keenya bakka baay'eetti hamilee isaanii cabsee jira. Isaan yoo Haacaaluu ajjeesan hamilee keenya cabsuuf turan. Yoo Jawaarfaa hidhan uummata keenya hamilee cabsuuf barbaadan turan. Yoo OMN biyya keessaa cufanii gaazexeessitoota Oromoo hidhan hamilee uummata keenyaa cabsuuf barbaadan turan. Miidiyaa warra nafxanyaa hundaan uummata Oromoo arrabsaa ooltu hayyamanii miidiyaa takkitti uummata Oromoo dhugaa uummata Oromoo dubbatu yoo cufan uummata keenya hamilee cabsuudha jedhanii kana godhan. Amma yoo nu qabsoo amma koonu kanaan hamilee isaanii magaala isaan achi keessatti madnee godhatanii uummata keenya cabsan kanarratti yoo isaan cabsinu yoo isaan miidiyaa kanaan gadi baanii boo'an mo'achaa akka jiru isaanirra aanaa akka jiru bormooyyuu isaan bochisuu duwwaa odoo hin ta'in isaan muruu odoo hin ta'in buqqifnee akka isaan galnu uummanni keenya hubatee raawwateetu qabsoo kanarratti hanamma godhaa jirru kana odoo hin ta'in itti aansinee wanna hojjannus akka mala baafannu nu godha kana wanna kana hanan asii olitti kaase shanan kanaan of madaalee gimgamaa godhuu hin danda'a. Asirratti anan itti dabaluu barbaadu nus duuka buunee raawwannee wanna isaan godhan addunyaan akka beeku amma guyyaa lammaffoo qibxata Tiwiitariidhaan kaampeenii goona waa'ee kanarratti irratti ibsa kennina irratti mari'anna addunyaan akka beeku goona miidiyaan addunyaa akka waa'ee kana haasa'u goona saniinis qabsoo siyaasaa wanna ta'e kun qabsoo siyaasaa kana warra nafxanyaa kana ofirraa cabsuu akka dandeenyu uummanni keenya akka hubachuu hin danda'a. Nus isaaf faana jirra, addunyaan isaaf faana jirra, sabaaf sablammiin biyya keessa jiran, biyya alaatis jiran. Sirna nafxanyaa saba bicuu warri sirna nafxanyaa kana deeggartu parsantii 20 hin taane malee parsantiin 80 oli uummata keenya cinaa akka jiru uummanni keenya hubatee, qeerroon keenya hubatee, beektonni keenya hubatee, hooggantoonni biyya jiran hubatanii raawwatanii, obboo haranii raawwatanii gizee wayyaanee san caala wanni tun salphaa akka taate gizee gabaabaa keessatti akka ofirraa buqqisuu dandeenyu gizee gabaabaa keessatti akka harka kennisiisuu dandeenyu hubatanii qabsoo isaanii itti cimsuudha jechuudha kanuma jechuu barbaada darajjee. Iddoo galatoomii karaa dhumaatti deemna Nasruu atis walumaan akkaataatti qeerroon wanna kana gamaagamee wanna itti jabaatee irratti jabeessee wanni immoo hir'atu guutee akka deemu wanni kun wanna dheeraadha.
akkuma beektanitti kan bultii 5 bultii 10 jedhamee karooramee miti. Amma mootummaan kun wanni gaafatame wanni qeerroon gaafate deebisutti kan itti fufu wanna ta'eefi kanarratti akkaataa gamaggamee wanna jabaas wanna laafaas akkaataa itti arguun yaada nu qooditi. Achumaanis walumaa galatti rekommendeeshiniis yookiin immoo yaada ergaas ta'uu gorsas ta'uu qabdu wajjumaan godhitiin fidna. Miyuutirra jirta. Miyuutirra jirta. Okay, sorry. Jalqabatti waan duratti jettee irrattiin waa dabaluu barbaada. Qeerroon maalirraa of eeguu qaba kan jedhu waa'ee waraanirraa akka argaarrutti mootummaan kun abdii kutateera, hedduu dhama'eera, burjaajaheera. Wanni isaan yaadutti jiran amantaaf amantaa, gosaaf gosa, sabaaf saba. Keessumattuu gara naannoo Arsii kana fa'aatti wanti fakkeenyaaf guyyaa kaleessaa fa'a dodola fa'aatti ta'e jedhame nafxanyaan kan dodolaanuu dodola jechuun beekne kan mandoo sikkooyyuu mandoo sikkoo mandoo jechuu hin beekne kan nama Oromoo akka barreessuun isaa ifatti beekamu waan Arsii Tuulama irratti Musliima Kiristaanaa kaasu barreessanii magaalaa Oromoo keessa faffacaasutti jiru jechuudha. Wantoota akkanaa kana ibin nafxanyaa miti nama raasaati miti osoo ijoollemmaan Oromootu maallaqaan bitamtee dogongortee waan akkanaa kana hojjette qeerroon dursee aboo dhaabate wanti akkanaa kun saba Oromoof kufaatii kasaaraa gaaga'ama malee faayidaa tokko akka hin qabne adeemsi gosaan wal qooduu adeemsi amantaadhaan walitti gaarreffachuu sanbira dabree ibin sabni Oromoo saboota nu keessa irratti xiyyeeffachuun saba Oromoo nafxanyaa jala waggaa 100 kana booda akka jiraatuuf mallatteessuun alatti waan biraa ta'uu hin danda'u. Kun kufaatii ofitti affeeruudha. So gamsaniin hedduu of eeggannaa gochuu qabna. Jarattiin hedduu abdii kutatteerti. Kaardiin isaan taphachuu barbaadan yoo jiraate tokko kaardii isa kana. Isa waraanaa, isa poolisaa, isa raayyaa, ittisa biyyaa sun homaa rakkoon qabu. Isaan hidhatanii taankii isaaniitii fi masree isaanii baadhatanii haa deemanii qeerroon hallayyaa isaatiif baadiyaa isaa beeka. Akkamitti akka hafuura isaan kutachiisu quba qaba suni miti rakkoon guddaan isa qe'ee keessaa san isa irratti xiyyeeffannaan hojjetamuu qabaa jechuudha. Gama biraatiin waa'ee gamaagamaa waan kaastetu jira. Isa gamaagamaa wanti guddaan qeerroon godhuu qabu isaanuu beeku. Anis akka nama tokkootti wanni tarii osoo irra hojjetanii gaariidha jedhumaanini mootummaan kun waan abdii kutateef yeroo yerootti waan adda addaa qabatee gadi bahuu mala. Yeroo tooftaan mootummaan kun jijjiiru sagantaan baheera tooftaan lafa kaa'ameera tooftaan kaa'ame kun deebiin karaa mootummaa yookaan tankaarfii karaa mootummaa fakkeenyaaf guyyaa boruu mootummaan maal hojjete guyyaa ittaan ammootu maal jijjiire hirrinna maal cufate yookiin qaawwala maal cufate karaa keenyaan ammoo karaa uummata Oromootiin karaa qeerrootiin qaawwalli wayii maaltu mul'ate fakkeenyaaf hojii gocha kaleessaa sochii daandii cufuu guyyaa kaleessaa irratti qaawwalli mul'ate maal kan jedhu guyyaa lammataa irratti evaluate godhaa ilaalaa qaawwala kanneen illee cufachuu danda'uu qabaa jechuudha. Yoo qaawwalli hedduu namatti banamte rakkoodhaaf saaxilaman. Yoo ammootu tooftaa mootummaan guyyaa jijjiirullee hin argine osoo hin beekne waanuma duraan hin kaa'ame blueprintima duraan hin kaa'ame qofa qabattee yoo deemtu yeroo tokko karaan ittiin rakkattu jira. Kanaaf guyyaatti performaansii ofii evaluate gochuun hedduu barbaachisaa fakkaata. Isa bira waa'ee communication irratti waan tokko dabaluu barbaada. Keessumayyuu communication magaalota walitti aanan, magaalaa ollaa, magaalaa baadiyyaa baay'ee murteessaadha. Maaliif yoo Adaamaa yoo Moojorra warri Moojo jiru humni waraanaa gara Adaamaa dabruu isaa ijoolleen Moojo bilbiltee warra Adaamaatii fi warra daandii jirutti quban qabsiisne chaansiin ijoolleen tokko rakkoodhaaf saaxilamuu jira. Oromoon qabsoo kana keessa hirmaachuu qaba. Nafxanyaa harkatti kufaarraa biyyi nu harkaa fudhatamaadha jedhee amanu hundumti namnummaan daandii irra makiinaa dhuunfaatiinis haa ta'u makiinaa ummataatiin dabru waan arge sochii karaa san irratti arge keessumaayyuu sochii humna waraanaa warra security kanaan wal qabate informi godhuu danda'uu qaba jechuudha nama beekuu. Maaf nama magaalaa biraa jiru hin taane waan akkanaa arge karaa odeeffannoon kun qeerroo ittiin dhaqqabu irratti hojjedhaa jechuu danda'uu qaba. Wanti kun waan walitti dhiisanii miti. Wanti kun waan osoo argan
osoo humni waraanaa ammaan tanatti Oromiyaa keessa socho'u mishinii ajjeesuu fudhateeti kan socho'u malee wanni tokko nageenyi isaan tasgabbeessanii hin jiru. Wanni eegamu hin jiru. Oromiyaan nagaa. Wanni nagaa Oromiyaa dhoowwe humna waraanaa Oromiyaa irratti bobbahee dachii teenna qe'ee teenna baadimee fakkeesse kana kan nagaa dhoowwe malee Oromiyaan naga turte. Ganda nagahaati. Ammas poolisii addaasaa jedhamu ammoo gama biraatiin ammoo warra makalaakaa wanni jarri dhufaartuuf tokkoon isaa ajjeesuuf malee namni nagaa wayya Adaamatti eegsuuf yookiin asirratti yookiin cirootti nagaa kabachiisuuf deemu hin jiru. Kanaaf akka humna nama ajjeesuuf deemuutti ilaallee gamsaniinis of eeggannaa gochuu qabnaa jechuudha. Gama biraa Abiyyiif kaleessas ni dagatte malee quba hin qabdu malee kan aangootti akka baatu si godhe qeerroodhuma irra adamsaartu kana qeerroodhuma tuffataartu kana kan jijjiirama tamma ittiin dhaadattu kanas kan fide qabsoodhuma amma gabaadhuma lagannaa kana daandiidhuma cufuu kanaa jechuudha. Kaleessas kan jijjiirama fide. Arras amantii amanuu dhabaattee isuma kanatu qeerroodhuma kanatu Oromoodhuma kanatu daandiidhuma cufuu fi lagannaadhumaa fi qoqqobbii diinagdee kanatu harka si kennachiisuuf si jilbiiffachiisuuf deema. Qeerroon Oromoo kaleessa Abiyyi aangootti baastee nafxanyaa bakka waggaa 27 itti kufte ol kaastee ufii kan keetii dirree isaaniif dhiifte dirree diinagdee, dirree siyaasaa, dirree kabajaa, dirree namummaa dhiiste wanni deebitee jilbiiffachuuf wanni hallayyaa buutuuf hin jiru. Haqa kan keeti kan saamame nafxanyaa ofirratti baasuuf nafxanyaan akka piroojeektii Minilik akka xumuran taasisuuf miti kan qabsoofte. Ofii keetii nama taatee mataa ol qabattee kabajamtee qabeenya kan kee dhuunfattee namoomtee haqa kan kee argattee Oromiyaa irratti abbaa taatee jiraachuudhaaf kan qabsoofte. Kun tokkochillee wanni deebii argate hin jiru. Bakka kun deebii hin argatinitti ilumaa qabsoon ati kaleessa qabsooftee si harkaa butame sun waan si aarsuu fi waan xiiqi si qabsiisu daran kan durii caalayyuu akka qabsooftu kan si taasisudha. Exactly ammallee wanni argaarru xiiqiin amma Oromoon tibbana ittiin qabsahaaru wanni qajeelatti agarsiisu dhugumatti waan nuti asii haasofnu caalaa lafarratti namni bifa kanaan aaruu fi dallanuu isaa waan nuti agarsiisu jechuudha. So xiiqiin qabsaahuun waan fala qabu miti. Ergaa akka dhumaatti keessumaayyuu abbootii qabeenyaa konkolaachistoota kanneen akkasumas ammootu sabaaf sablammii Oromiyaa keessa jiru. Oromoo wajjin warri Oromiyaa keessa jiraachuun mirga garuu warri Oromiyaa keessa jiraatu Oromoo bakka hin kabajnetti Oromiyaa bakka hin kabajnetti Oromoon dheekkameera Oromoon aareera Oromoon dhugaa qaba osoo dogongoreeyyuu Oromoon abbaan qe'ee abbaan biyyaa afoo dhaabbachuun isiniifis kasaaraaf gaaga'aa malee faayidaa tokko hin qabu. Gaafa ammoo Oromoon dhugaa isaatiif haqa isaatiif mirga isaatiif dhaabbatu Oromoo faallaa Oromoo dhaabbatanii ifattis ta'e dhoksaadhaan fakkeenyaaf iccitiifa baasuu yookiin nama keenya basaasuudhaan mootummaa wajjin hojjechuun adda durumatti kan miidhu isumaa dhaabbadha. Oromoon kaleessas gaafa TPLS osoma basaasamuu osoma shirri irratti xaxamuu kana hundarra aanee qabsaa'ee mo'ata. Arras abbaan fedhe yoo shira tarreesse abbaan fedhe yoo dabnana fedhe Oromoo irratti hojjete sabni kun injifachuudhaaf deema. Garuu galaanni dabru siin fudhatiin isaanii warri sabaaf sablammoon Oromiyaa keessa jirtan. Basaastonni Oromoos kan Oromoo keessa teessanii kaleessas gaafa TPLF hojiin keessan basaasuma saba kana gurgurachuudha qeerroo saaxiluudha. Isiniif hin milkoofne Oromoon irra aanee injifateera. Ammas Oromoon qeerroo kumaatamas yoo hiitan galata waaqatu Oromoo kana miliyoona godhee uume osoo miliyoona lamas hiitanii miliyoonni hafe qabsaaheetumaan Oromoo akka injifatu taasisuuf deemaa jechuudha. Kanaaf warri kaabineen akkasumas ammootu warri raayyaa ittisa biyyaa keessa jirtan poolisiin wanti osuma Oromoon dogongoreeyyuu osuma Oromoon gaafii hin taane gaafateeyyuu at least gaafii akkasii san gaafachuuf ajjeefamuu akka hin qabne beekuu danda'uu qabdan jalqaba irratti. Yoo danda'ame gorsanii sarratti deebisan malee qawweedhuma qabataniif gadi bahanii ijoolleen takkaa lama daandii cufteef gadi bahanii rasaasa nama ajjeesuun yakkuma. Yoo danda'ame even yoo cubbuudhaan dogongoraa yoo jedhame yoo danda'ame hidhuudha malee wanni isin amma godhaartan namuma daandii irra argitan ajjeesaa wanni jedhu kun waan borullee itti gaafatama jalaa isin baasuu miti. Keessumattuu ammootu ijoolleen kun keessanii fira qabdanii osoo hin beekne fakkeenyaaf isin yoo namni waraanaa tokko poolisii keessa jiraatu dhalataa Shaashamannee yoo ta'e
Adaamaa irratti yoo nama biraa ajjeese obboleessaa firesaa poolisiin biraa Shashamanii irraa ajjeesuu danda'a jechuudha. Yoo cidhisaniituma namuma gadi bahee irratti kan dhukaafamu. Kanaaf rakkoon kun rakkoo diin ajjeesuuti miti rakkoo uummata keenya gaaga'uuti. Dhaabbadhaa waan hojjetan keessatti uf qusadhaa yoo danda'ame gara saba keessanii deebi'aa. Warri qabeenya qabdan konkolaataa keessan daandiitti baastanii akka hin rukutamne. Shofeeras haa ta'uu namoonni konkolaataa irra jiru balaadhaaf akka hin saaxilamne. Oromoon dheekkameera, Oromoon hadheeffateera, qe'ee isaa irratti uf kabachiisuuf haqa isaatiif socho'aara. Dhaabadhaa hin bahinaa nuti qabeenya keessa irraa dhimma hin qabnu, konkolaataa keessa irraa hajaa hin qabnu, rakkoon keenya mootummaa wajjin daandiitti hin bahinaa jedhameera. Namni didee bahe qabeenyi isaa yoo balaarra bu'e lubbuun namaa yoo gaagame aatiin Oromoon akka Oromootti akkasumas ammootuu qeerroon dhimma kan adda durummaan qabatee deemaa waan itti gaafatamu natti hin fakkaatu dabreera dubbiin. Kanaaf qabeenya keessanis qusadhaa lubbuu namaas qusadhaa jechuun barbaada. Daree kanuman jedhaa galatoome. Hedduu galatooni gollabuun barbaade garuu Birhaana Masqaliif daqiiqaa takkitti kennuu barbaadeen ture karaa uummata keenya Baalee fi Arsii jiru kana gosaan addaan dha'uudhaa fi mootummaan kun waa'ee kashalabbee godhu kanarratti daqiiqaa lama naa gollabuu dandeessaa kana Dooktar. Galatoomii Darajjee wanna guddaadha. Wanna guddaa lamatu jira. Tokko uummata Shawaa uummata Tuulamaa Arsiif Baalee jiraniif ergaan kiyya. Ergaan lammataa uummata Tuulamaa han Shawaa jiruuf. Bakka Shawaa irraa hin calqaba. Manneen qabsoo uummata Oromoo han jiru amma Shawaadha Tuulama keessa. Finfinnee mannee godhateeti sirni nafxanyaan uummata keenya gidirsaa jiru, hanidhaa, hanajjeesaa, buqqisaa jiru. Han dura buqqa'aa jiru mooyyuu uummatuma Tuulamaa hanuma Shawaa jiru kan. Uummanni kun ijoolleen dargaggoon nu dhaggeeffadha. Jaarsi biyyaa nu dhaggeeffadha. Abbaan gadaa nu dhaggeeffadha. Warreen amantii hooggantan nu dhaggeeffadha. Warreen qabeenya qabdan nu dhaggeeffadha. Warri afaan Amaaraa dubbatan nu dhaggeeffadha. Warri magaala keessa jirta, warri baadiyyaa keessa jirtan nu dhaggeeffadha. Uummanni Oromoo badaa jira, badaa jiru, uummata Oromoo badaa jiru keessaa tokko uummata Tuulamaa. Ani gosa abbichuuti irraa hin dhufa. Magaalolee amma magaala Finfinnee jedhu magaala Shaggar kanarraa uummanni kun buqqa'e. Uummanni Galaan achii buqqa'e. Uummanni Gullallee achii buqqa'e. Uummanni Gumbachuu fi Eekaa achii buqqa'e. Badiinsa uummata Oromoo fakkeenya han ta'u Shawaadha. Ammas manneen qabsoo uummata Oromoo han jirtu hanuma uummata keenya buqqisee Shawaa keessatti ijaarame kana uummata Tuulamaa keessatti ijaarame kana. Kanaafuu qabsoo kana keessatti fuulduratti bahee han gahee guddaa taphachuu irra jiru uummata Tuulamaa han Shawaa jiru uummata Oromoo han Shawaa jiru akka ta'e hubatamuu qaba. Karaawwan sirni nafxanyaa kun silliqfamee han du'u Finfinnee keessatti. Goojjamiif Gondaritti miti, Tigraayitti miti achiin jiru. Shaggar keessa jira. Kanaafuu karaa cufanii of kabachiisuun har'a magaalli tun magaala Oromooti. Gizuma sirna ciisanyaa gizee Hayilasillaasee gizee Miniliksan gizee Dargiisan magaala tana keessatti uummanni Oromoo ta'ee jiraata ture. Har'a namni ali Oromoodha jedhee afaan Oromootiin dubbachaa kan deemne magaala san keessatti godhamaa jira. Magaala san keessatti guyyaa guyyaadhaan gurgurachuudhaafis bitachuudhaafis seenee ba'u uummata Shawaatii hunda caala kan salphachaa jiru uummata Tuulamaa kana. Kanaafuu magaala tana gabbarsiisuudhaaf karaa shanamu magaala sanii ba'u. Hangara Dabra Birhaaniin gara Walloo deemu. Hangara Fiicheetiin gara Goojjam deemu. Hangara Aambootiin gara Wallaggaatis ta'ee gara Ilubbaaburiif Jimmaa deemu. Hangara Walisootiin gara Jimmaa deemu. Hangara Adaamatiin Arsii fi Baalee Harar ce'u. Karaawwan kun cufamee raawwatee magaalli tun Oromoodhaaf gabbaruu ishiirra jira. Manneen qabsoo uummata Oromoo Shawaa keessa, Wallagga keessaa miti, Jimma keessaa miti, Arsii keessaa miti, Baalee keessaa miti, Harar keessaa miti.
shawaa keessa akka ta'e uummanni kun hubatee raawwatee magaalolee tana gabbarsiisee buqqa'iinsa uummata isaa guyyaa guyyaadhaan buqqa'aa jiru. Kan salphachaa jiru aadaan isaan badaa jiru uummata shawaa kana akka ta'e hubachuu isarra jira jechuudha. Ergaan kiyya guddaan tokko uummata shawaa hal tuulamaa shawaa jiru. Hal lammataa uummata tuulamaa hal arsiif baale jiru. Hal asii uummata keenya buqqisee arsiif baaletti galche sirna nafxanyaati lafa isaa irraa fudhatee magaaluma Finfinnee kanarraa nama meeqa akka buqqa'ee biyya arsiif baaletti akka gale uummanni beekaa wal beekna. Achi dhaqanii immoo arsiif baaletti immoo asiin buqqisuun isaanii haa odoo nafin uummata keenyaan achitti gale. Bakka lamatti qoodanii kaan musliima jedhanii kaan kiristaana jedhanii wal nyaachisuudhaaf har'as immoo achittis namaan walitti nu buusaa jiru. Amantaadhaan addaan nu qoqqoodaa jiru sirna nafxanyaa. Durii laayirlee eegare yoon fakkeenyaan isinitti himuun danda'u ijoolleen arsii fi baalee dhuftan hundi keessanuyyuu halanan isiniin jedhu isinii galu. Ijoollee warra nafxanyaa an sirna nafxanyaa deeggaran an sirna nafxanyaa beekan. Arsii fi baalee jirru hundi keenyaa kiristaana fi islaama jennee addaan qoodamna. Shaggar yoo geenyu nu gaallaa taaneef isaan amaara ta'an. Sirna hin beekan nutu hin beekne malee. Wanna ta'aa jiru hin galaaf nuuf hin galle malee. Haanaan isiniin jedhu Addis Ababa Yuunivarsiitii yoo seenu wanna ta'aa jiru ijoolleen achi baatanii lafa gara biraa deemtan hin beektan wanna ta'aa jiru. Kanaafuu ijoollee warra musliimatis dubbiin tun isinii haa galtu. Dubbiin tun dubbii amantaati miti. Nasruun as keessatti islaama ani kiristaana. Miidhaan biyya sanirratti nurratti ga'e kiristaana taanee islaama taanetii miti. Musliima taanetii miti. Oromummaa keenyan akka nurratti ga'e hubatamee hannu biccisaa jiru. Shawaatti kiristaana jedhanii yoo dhiisan ortodoksiidha jedhanii yoo dhiisan lafa isaatirraa yoo buqqisanii balleessan. Naannoo Finfinneeti. Arsii dhaqanii immoo amantaadhaan amaara warra nafxanyaa kana faana wanna wal fakkaatu uummanni keenya ofitti qabanii uummata musliimaa adda baasuudhaaf. Yookaan immoo uummata musliimaa ofitti qabanii uummata shawaa kana hacuucuudhaan. Tooftaa akkasiitti akka fayyadamaa ba'aniin beektan quba qabdan. Jaarsoleen tuulamaan arsiif baale jirtan. Jaarsoleen sikkoo mandoo baaleef arsii jirtan. Walitti dhufaa uummata keessan tokkoomsa. Abbooleen amantii uummata keessan tokkoomsa. Biyya keessan dhuunfadhaa. Biyyi Oromoo biyya hundaati. Inkwaan uummata keenya dhiisatu sabaaf sablammiin Oromiyaa keessa magaalolee Oromiyaa keessa hin jirani. Waa'ee isaanii nutti hima warri nafxanyaa kun. Uummanni keenya akka walitti bu'ee isaan daanyaa nu ta'uu barbaadan walitti nu buusanii. Saanii hayyamina. Amantaan han dhuunfate. Amantaan Waaqatti amantan. Lafa irra jiraatan kana garuu ijoollee teessaniif dabarsuu yoo barbaaddan. Ijoollee teessaniif dabarsuu yoo barbaaddan. Yoo isin duutan jiru ijoollee teessan gabrummaa jalatti dhiiftanii deemuu yoo barbaaduu baattan tokkoomtanii raawwatanii akka nama tokkootitti akka saba tokkootitti oromummaa keessan qabatanii aadaa fi afaan keessan qabatanii eenyummaa keessan qabatanii mirga keessaniif wal faana falmachuu isinirra jira kana hubachuu isinirra jira irra deddeebinee kana isinitti himna han uummanni keenya mootummaan tun hin dabarti mootummaan Minilik darbee jira. Mootummaan Haayile Sillaasee darbee jira. Mootummaan Darbuu darbee jira. Mootummaan Wayyaanee darbee jira. Mootummaan nafxanyaa biqilaa jirtu tunillee odoo aduun ittiin bahin goggoydi. Boriin goggoydi hin buqqaati. Mootummaan boru buqqaatu. Uummata jiruuf jireenya isaa zamana asiin ijoolleen akaakileen abaabileen hundi ammaa achi wal faana jiraachuu danda'an akka walitti hin buune. Isin hundi keessanuu kanarratti qabsaa kana godhaa isiniin jedha kana akka adaraatitti isinitti himna hin dagatina wal yaadachiisa wal qaraa wal gorsaa wal cinaa dhaabbadhaa wal eegaa wal faana qabsoo kana keessatti hirmaadhaa akka Oromootitti hirmaadhaa akka saba tokkootitti hirmaadhaa siyaasaan addaan isin qoodu naannoon addaan isin qoodu amantaanis addaan isin qoodu akka hin jirre maddaa jechuun barbaadaa galatoomi darajjee. Galatoomi Birhaana Masqal akka gaariitti nu ibsite mootummaan hin dhufaa hin deemaa
Garuu uummanni otoo kiristaanummaanis islaamummaanis dhufuun dura Oromoo ta'ee dhalate walumaan jiraata. Dhiibbiidha kan mootummaan kun qaanii malee. Ani dhugaa isinitti himuudhaaf wanna kana amma gollobaa deemna. Ani mootummaa seenaa Itoophiyaa keessatti an akkanatti gadi bu'ee responsibility akka malee ummata addaan dhee ummata permanent damage kan ta'e kan bara dheeraadhaaf buqqaane ummata keessatti awwaaluudhaan deemu an akka mootummaa kanaan jiru. Mootummaan alagaadha jenne kan Haile Sillaasees ta'uu kan Minilikis ta'uu kan Maalis ta'uu kan warra Mallasis ta'uu alagaadha jenne akkanatti guyyaa fi galgala itti yaadee summi akka kanaa irratti hojjetee hin beeku. Argaame nama bara hunda amma sadeen kana jenne kana keessatti namni hidhamee warra isaa deemanii warra garafanii beektu. Maatii isaa deemanii shororkeessanii beektu. Namni koottuu telefoonaan koottuu mana poolisiitti barbaadamtaa mana murtiitti barbaadamtaa jedhamee deemuu danda'u. Matrayyasiidhaan dhaqanii ijoollee xixinnoo shororkeessanii fuudhanii achi seensisanii deebi'anii sakattaa jedhanii garafanii an akka tokko hin beeku. Namallee amma daasporaa jiran kana nama daasporaa jiru kana miidiyaa kanarratti ba'anii afaan tokko dubbataniif maatii isaanii bira deemanii akkas godhu. Kuni addunyaa kana keessatti argamee hin beeku. Wanni isaan gadi bu'anii dookumentarii isaan oomishanii. Ani uummata Oromoo wanna kana immoo jedhee tokkoffaa irratti mataa kiyya irratti kan qabu gadi galoo wanna hojii warri dhumtuu kun godhin bareede kaaraktari hin qabdu garaa hin qabdu. Innaa uummanni Oromoo kana beekuu qabaa. Nafxanyaani ati Tuulama ati Arsii jettees hin beektu. Akkuma har'a Finfinneetti maalinni giddibi moo maal selebreeti goonaa jettee baateet gaallaa kas jiwuxa akka jetteetti nuun dushiidhaaf gaallaadha. Kana beekuu qabda. Therefore tokkummaan kanaan malee akka itti qaan jedhetti jeetti miti taankii miti tokkummaa cimse akka jedhetti tokkummaa cimsinee kana loluu qabna. Lammata irratti wal simachuu qabna. Qeerroon bakkuma hunda jiru garreen tokko citee nama 5 qabus ta'u garree biraatiin nama 5,000 ta'ee bakka tokkotti jiru neetworkiinis ta'u bakka biraati miliyoonii 5 ta'u kun hundu xinnaa guddaa otoo hin jedhin liinkii ofii qabaachuu qaba. Akka kunno Nasroon duratti jedhe kan konkolaataan walincitti irraa ba'ee kara Mataaraa deemu walakkaa irratti innaa ga'u waraanni innaa isa duuba deemu warri walincitti jiru suni telefoona godhee warra Mataaraatitti himuu qaba. Yoo warri karaa jidduu san keessatti karaan haqamee waraanni kun haqee deemee innaa achi dabree ba'u ergaan kun warra walincititti dhufuu qaba. Dhaqanii ammas deebi'anii cufuu qabu. Kun hundi karaa kominikeeshiniitiin karaa qunnamiitiin sirriitti ilaalamuu qaba. Karaa biraatiin nu amma qabsoo kana utuma goonu karaa dookumentarii karaa fuulduratti deemuttis ilaaluu qabna. Eenyutu eenyu kan jedhu goonu footoodhaan maqaadhaan namni hunduu responsibility irratti fudhachuu qabachuu qaba. Karaa biraatiin kaadiroonni mootummaa kana ummata keenya keessa ta'anii ebaluun kana jedhanii hooggantoota keenya qabsiisuudhaaf ajjeesisuudhaaf raagaadhaan kan jedhanii raagaatti qabachuu qabdu. Sooshaal miidiyaa keessatti irratti maaloo nurraa dhaabbadha jettanii suuraa isaanii wajjin baasuu qabdu. Nurraa dhaabbadha jettanii itti himuu qabdu. Kuni warruma mootummaa kanaa fi warra dalagee ummata keenyaaf ficcisiisu kophaan taane warra daldaloota warra sheerii qabanii warra abbaa qabeenya guddaa ta'anii mootummaa kana duuba jiran kana hunda beeksisuu qabdu. Nurraa dhaabbadha adaraa waaqaa adaraa rabbi nurraa dhaaba jettanii maqaa isaanii akka ba'u godhuu qabdan. Karaa biraatiin akkuma jedhetti footoodhaan wanna jiru hunda oo intarneetiin cufame kaameeraa keessaniin footoo qabadha. Wanni raawwatamu hundi gaafa intarneetiin baname kuni raagaadha. Addunyaa irrattis raagaadha. Biyya keenyattis raagaadha. Fuuldurattis seenaa Oromoodhaafis dookumentarii kan ta'u raagaadha. Isa sirriitti qabachuu qabdu kan jedhuun ergaanis sirriitti gollaba. Dhaggeeffattoota keenya hordoftoota keenya kan OMN amma ammaatitti nu wajjin turtanii nu wajjin turuu keessaniif galata guddaa qabdu. Galatooma jennaani qabsoon itti fufaa. Uummanni immoo
Wanni calqabame hin xumurama. Kanumaanan gollobaa fayyaan haa ta'a. Galatoomii Darajjee. Galatooma.